jarri nama gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Kan shan ta'ee dhufu. Kan shan ta'ee dhufu. Ayya. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akkas sin gooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataatti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turre